Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne ta'an suuraan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hangadhuma sagantaa kanatti hojii toraan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessani. Jajjabeeffadhaa laayikii sheer godhuu hin dagatina kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo deemu oduun jalqaba. Kibba Oromiyaa godina Booranaa yaa'a bal'ootti buufanni xayyaaraa haaraan eebbifamee hojii eegalee jira. Eebbifamu buufata xayyaaraa yaa'a bal'oo kanatti uummanni kibba Oromiyaa akkaan gammadee jira. Gammachuu isaanillee haala adda ta'een ibsataa jiru. Nus baga gammaddan jenneenii jirra dabalata odeeffannoo kanaa qabannee jirra. Oduun itti aanu filannoo mana maree ol aanaa dhimmoota Islaamummaa magaalaa Finfinnee gaggeeffamee jira. Miseensonni koree hojii raawwachiiftuu filatamanii jiru. Dabalata odeeffannoo kanaa qabna. Reebichi Somaalilaanditti ilmaan Oromoo irratti raawwatame ilmaan Oromoo dhibbaa ol miidhaa irratti dhaqqabsiise jedhamee jira. Kun immoo hawaasa bal'aa Oromoo biratti beekamsa uumee jira. Dabalata odeeffannoo kanaa qabna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo lola Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru kanarratti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwataa jiruun humnoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuudhaan injifannoo argadhe jedhee jira. Akkasumas humna haaraa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti fufteedhaan leenjisaa ture eebbisee jira. Dhihaa Oromiyaatii fi funyaan Finfinnee jalattis humna haaraa fufteedhaan leenjisaa ture eebbisee bobbaasee jira. Kun immoo injifannoo addaati jedheeni jira. Dabalata isaa isiniin kenna. Mootummallee mooraa waraana leenjii garaagaraa keessatti loltoota hedduu leenjisaa kan jiruu fi loltoota leenji'aa jiran irratti miidhaan garaagaraa dhaqqabaa jiraachuu odeeffannoon keessoo isaaniitii ba'e ibsee jira. Dabalata isaa qabna. Oduu kanneenii fi kan biroo wajjin guutuu oduu wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duuban isiniif dhiyaatu. Godina Booranaatti buufanni xayyaaraa yaa'a bal'oo ifatti eebbifamee hojii eegalee jira. Ummata Oromoo Booranaatti fi ummata kibba Oromiyaatiin baga gammaddan isiniin jennee jirra. Baga hawwii fi fedhiin keessan kan barootatii fi kan yeroo dheeraa isiniif guute isiniin jennee jirra. Buufanni xayyaara yaa'a bal'oo guyyaa har'a hagayya 31/2025 ifatti eebbifamee hojii eegalee jira. Guyyaa tokko dura jechuun jimaata dabre hagayya 29/2025 balallii yaalii taasifamee ture. Har'a sirni eebbaa bakka keessummoonni garaagaraa argaman aangaa'onni mootummaa ol aanoon pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa itti aanaa muummee ministeera Tamasgen Xurunee fi aangaa'ota mootummaa ol aanoo biroo akkasumas hawaasni bal'aan kan irratti argame yoo ta'u sirni eebbaa haala baay'ee hawataa ta'ee fi uummata kibba Oromiyaatii fi uummata Booranaa gammachiisen raawwatamee jira. Uummanni Booranaas gammachuu guddootu nutti dhagahame jedhanii jiru. Uummanni Oromoo godina Booranaa ummata akkaan baay'ee akkasumas lafa bal'aa qabuu fi lafti isaa immoo qabeenya uumamaatiin kan badhaadhe. Walumaa galatti godinoonni kibba Oromiyaa godinoota qabeenya uumamaatiin badhaadhan kan bu'uuraaleen misoomaa hedduun isaan barbaachisu. Bu'uuraaleen misoomaa isaan barbaachisu keessaa tokko buufata dirree xayyaaraati. Buufata dirree xayyaaraa argachuun waan guddaa ta'ee carraa kanatti fayyadamuu keenyatti itti gammannee jirra jechuudhaan bu'uuraaleen misoomaa hedduun akka godinaalee kibba Oromiyaatti kan barbaachisanii fi hedduun kan guutamuu qaban kan jiran waan ta'eef ammas itti yaadamuudhaan misoomfamuu qabu jechuudhaan jiraattonni yaada kennaniin yaadachiisanii jiru. Sirna eebbaa booda pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa haasaa taasiseen bu'uurri misoomaa asitti ijaarame garaagarummaa Finfinnee fi Booranaa gidduu jiru sa'a tokkotti gadi xiqqeessee jira. Godina Booranaa giddu gala biyyaa taasisee jira jedhee jira. Misooma akkana fedhii hawaasaa guutuun cinatti jijjiirama uummanni barbaadu qabatama taasisuun gochaan mul'isnee jirra jedhee jira. Misooma jireenya hawaasaa jijjiiruu caalmatti hojjechuufis uummata waliin harka wal qabachuudhaan misooma kana caalu hojjechuu dandeenya jedhee jira. Haasaa isaa boodas jiraattonni yaada kennaniin amma buufata xayyaaraa argachuun boqannaa haaraadha. Kuni buufata xayyaaraa argachuu qofaa miti. Balbala guddinaa carraa fi jijjiirama uummata horsiisee bultoota kibba Oromiyaa maraati. Yeroo dheeraaf horsiisee bulaan kibba Oromiyaa rakkoo bu'uuraalee misoomaatiin gara cinaatti dhiibbamee turee jira. Har'a golgaan tokko nurraa saaqamee jira. Kibbi Oromiyaa yookaan godinni Booranaatii fi godinaaleen kibba Oromiyaa qabeenya uumamaatiin kan badhaadhanidha. Buufata xayyaaraa kanaan oomisha Booranaa aannan, dhadhaa, horii yookaan loon, qeencaa, dammaa fi kan kana fakkaatan
haaluma salphaan gabaa giddu galeessatiif dhiyeessuu dandeenya jedhanii jiru. Bu'uuraaleen misoomaa biroollee kan hawaasa kanaaf barbaachisan itti fufuu qaban jedhanii jiru. Dhumarratti baga gammaddan baga gammanne jechuudhaan haasaa isaanii xumuranii jiru. Oduun itti aanu filannoon mana maree ol'aanaa dhimmoota islaamummaa magaalaa Finfinnee gaggeeffamaa jira. Filannoon miseensota hojii raawwachiistuu odiitii fi inspeekshinii mana maree ol'aanaa dhimmoota islaamummaa magaalaa Finfinnee guyyaa har'aa gaggeeffamaa jiraachuun himamee jira. Filannoon kun haaluma wal fakkaatuun akka guutuu biyyaatti gaggeeffamaa kan jiruu fi godinaalee Oromiyaa hunda keessattis gaggeeffamaa jiraachuun ifoomee jira. Magaalaa Finfinneetti filannoon mana marichaa guyyaa har'aa gaggeeffamaa jiru kun boqonnaa isa xumuraa ta'uun himamee jira. Mana maree ol'aanaa dhimmoota islaamummaa magaalaa Finfinnee filannoo boordii raawwachiistuu filannoo bara 2017 masjidota sadarkaa aanaa fi kutaa magaalaatti gaggeessamaa turuun ni yaadatama. Guyyaa har'aa miseensota ol'aanoo mana marichaa waggoottan 5 dhufanii fi mana marichaa hoogganan filachuun ni xumurama. Odeeffannoo amma nu ga'e miseensonni koree hojii raawwachiiftuu majlisa Finfinnee haaraan filataman ifoomanii jiru. Miseensonni filataman tokkoffaa Sheek Galii Abbaaboor sagalee 29, lammaffaa Sheek Sultaan Amaan Eebbaa sagalee 21, sadaffaa Sheek Muhammad Shariif sagalee 18, afraffaa Ustaaz Saladdiin Mallas sagalee 15, shanaffaa Sheek Junaydii Huseen sagalee 8, jahaffaan Sheek Zubeer, torbaffaan Sheek Nur Huseen ta'uudhaan filatamanii jiru. Koree miseensa nama torbaa kana keessa pirezidaantii fi itti aanaan pirezidaantii akkasumas barreessan ni filatamu. Kanneen hafan miseensa koree hojii raawwachiistuu ta'uudhaan itti fufan. Oduun itti aanu lammiilee Itoophiyaa Somaalilaand jiraatan irratti reebicha lammiilee Somaaleetiin raawwatameen namoota 100 ol irra miidhaan dhaqqabe jedhamee jira. Haleellaa tibbana hawaasni Somaalilaand lammiilee Itoophiyaa keessattuu ilmaan Oromoo Somaalilaand jiraatan irratti raawwataniin yoo xiqqaate namni 129 miidhaan irra dhaqqabe jedhamee jira. Haleellaan namoota kanarratti raawwatame badii tokko malee ta'uun hawaasa bal'aa dheekkamsiisee jira. Hawaasni nuti biyya keenya keessatti Somaalee bal'aa wajjin jiraachaa jirra. Jibbiinsa uummata Somaaleetiif hin qabnu. Jibbiinsi uummanni Somaalee ilmaan Oromootiif qaban kun maalirraa madde jechuudhaan wal gaafataa jiru. Yeroo hawaasni bal'aan gaafii fi yaada kanarratti marii bal'aa gaggeessaa jiranitti poolisiin Somaalilaand ibsa kennee jira. Ibsa kenneenis haleellaa dargaggeessaa fi hawaasni Somaalilaand uummata Oromoo isaa wajji jiraataa jiru irratti raawwataa jiran akka dhaaban gaafatee jira. Gochi lammiilee Somaalilaand ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiran seermaleedha jechuudhaan ibsuudhaan rakkoo yoo jiraate gama seeratiin hordofuudhaan furmaata akka kaanis himanii jiru yookaan ibsee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa Bilxiginnaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemu akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo lola Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa wajjin gaggeessaa jiru kanarratti injifannoo gagabbataa argadhe jedhee jira. Har'as waraanni bilisummaa Oromoo Birgeediin Odaa Kaarraa Cibraan ibidda ganama haleellaa loltoota mootummaa Bilxiginnaa irratti raawwateen loltoota mootummaa Bilxiginnaa hedduu hojiin ala taasise jedhee jira. Haleellaa irratti raawwateen hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madoodhaan adabuun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Guutuu fi dabalata odeeffannoo kana akkuma nu ga'een qabannee kan dhufnu ta'a. Kun akkuma jirutti ta'e waraanni bilisummaa Oromoo aanaa Saasiggaatti guyyaa kaleessatii fi dheengaddaa haleellaa loltoota mootummaa Bilxiginnaa irratti raawwateen loltoota mootummaa Bilxiginnaa hedduu hojiin ala taasisu isiniin geennee turre dabalata qabna. Haleellaa humnoota kanarratti raawwateen 17 addunyaa kanarraa godaansisee ture. Warroota godaanan keessaa ajajoonni ol'aanoo fi mootummaan Bilxiginnaa itti abdatuu fi abdii irraa qabu keessa oolan jedhamee jira. Loltoota ajjeefaman kana muraasni achumatti kan awwaalaman yoo ta'u, raayyaan ittisa PP loltoota awwaalaman kana eeguuf guyyaa 2 achuma bakka isaan itti awwaalaman oolee bule jedhamee jira. Sababni isaan achi oolanii bulaniifis waraanni bilisummaa Oromoo reeffa ajajoota waraana mootummaa Bilxiginnaa kana baasee itti taphata jechuudhaan awwaala kana eeguuf achi turanii jiru jedhamee jira. Waraanni bilisummaa Oromollee yaada kanaaf deebii deebisee jira. Deebii deebisee nuti waraana mootummaa Bilxiginnaati miti. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana naamusa qabu, waraana mirgaa yookaan immoo seera addunyaa kabajuudha. Waraana akka loltoota Bilxiginnaa reeffan taphatu yookaan du'aan taphatu miti. Du'aa keessanuu meeqa kararraa qabne yookaan immoo kabaja itti goone jechuudhaan deebii deebisee jira. Oduun injifannoo waraana bilisummaa Oromoo inni bira waraanni bilisummaa Oromoo
guutuu bosona Oromiyaa keessatti akkasumas hanga funyaan Finfinneetitti fuulla'uudhaan fufteedhaan humna haaraa leenjisee eebbisuu itti fufee jira. Haaluma kanaan tibba kana bakkoota garaagaraatti humna haaraa yeroo dheeraaf leenjii siyaasaa, leenjii loltummaatii fi leenjii barnoota garaagaraa leenjisuudhaan humna guddaa bakkoota hedduutti leenjisee jira. Lixa Oromiyaatti humna haaraa fi humna lakkoofsana akkaan guddaa ta'e yeroo dheeraaf ga'umsaan barnoota garaagaraatti leenjisaa ture. Maqaa boqonnaa riqicha tokkummaa jedhu itti moggaasuun eebbisee jira. Sirna eebbaa kanarratti qaamoleen garaagaraatii fi aangaa'onni waraana bilisummaa Oromoo sadarkaa ol aanoo irratti argamuudhaan haasaa taasisanii jiru. Humna haaraa kana jajjabeessuun, onnachiisuun, kallattii kaa'uun bobbaasuun himamee jira. Haaluma wal fakkaatuun giddugala Oromiyaa funyaan Finfinnee jalatti fufteedhaan humna haaraa yeroo dheeraaf ga'umsaan barnoota garaagaraa kennaafii ture. Haala nama ajaa'ibsiisuun eebbisee jira. Haala hin eeggamnee fi bakka hin eeggamnetti gootummaadhaan humna haaraa kana yeroo dheeraaf ga'umsaan barnoota garaagaraa kan leenjisaa ture yoo ta'u, yeroo eebbisu kanattis eebbifamtoota kana funyaan Finfinnee jalatti eebbisuun injifannoo guddaadha jechuudhaan ibsee jira waraanni bilisummaa Oromoo. Inni kun immoo kan argisiisuu fi kan mirkaneessu waraana bilisummaa Oromoo balleessuu fi opereeshinii guyyaa 15 kan ji'a kan guyyaa 40 kan ji'a 2 fi kan biroollee waggoota 7 labsaa turanis waraanni bilisummaa Oromoo daangaa Oromiyaa irraa ka'ee har'a funyaan Finfinneetitti dagaagee mul'atee jira. Sadarkaa baduuti miti duubatti deebi'uu bira dabruudhaan sadarkaa diina abdii kutachiisuu irra gahee jira jedhee jira waraanni bilisummaa Oromoo. Mootummaan humna haaraa mooraa leenjii garaagaraa keessatti leenjisaa jiraachuun himamee jira. Humni haaraa mootummaan bilxiginnaan leenjisaa jiru kun rakkoo garaagaraatiif saaxilamee dararamaa jiraachuun dhagahamee jira. Rakkoon isaa mudate keessaa tokko hanqina nyaataa yoo ta'u, rakkoon inni bira leenjii afaan Amaaraatiin kennamaa jira waan ta'eef leenjii afaan Amaaraatiin fudhataa jiraachuun immoo leenjitootaaf rakkoo addaa ta'ee mul'atee jira jedhamee jira. Sababni isaas ijoolleen Oromoo afaan Amaaraa hin fahman waan taateef waan leenji'an hubachuun fi akkasumas qabachuun rakkoo itti ta'ee jira. Kanarraa kan ka'e reebichi irratti raawwatamaa kan jiruu fi reebicha irratti raawwatameen leenjitoonni hedduun miidhaan irratti dhaqqabee jedhamee jira. Leenjiin kana dura kennamaa kan ture afaan Oromootiin akka ture ni beekama. Amma garuu afaan Oromoo irratti dhiibbaa taasisuuf yookaan immoo jibbaa afaan Oromoo irraa qaban irraa kan ka'e gara afaan Amaaraatti jijjiiruudhaan leenjitootaan cinqaa kan jiran akka ta'es himamee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarruutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kenna. Nagatti nu tura.